Qeerroo fi qarreen Harargee jirtu. Jirtu. Jiraadhaa. Ammaan tana dhimma jimaarraa hin waa xiqqoo dubbadha. Nuti Oromoon Harargee dhimma jimaa kana salphatti hin laallu. Jimaan haadha abbaa keenya kan nu guddise. Duuba jimaan rakishuun kun nu yatiimeesse. Nuti hanga har'aa yatiimummaa keenya ofirratti hin garre. Duuba wanti jimaa mudatee kun yatiima ta'uu keenya nutti mul'ise. Nuti haadha abbaan keenya jimaadha nuu dhiisanii du'an. Jimaadhaan guddannee, jimaadhaan barannee, ammallee jimaadhaan jiraachaa jirra. Dhimmi jimaa kuni nu biratti waan salphaa miti. Jimaan jiruuf jireenya keenya. Jimaadhaan jiraachuu jirra. Jimaan salphaa miti. Haadha abbaan keenya du'anis jimaadha nuu dhiisanii du'an. Jimaadha gurgurannee uffata bitannaa. Jimaadha gurgurannee yeroo nu dhukkubees mana yaalaa dheeyna. Jimaadhaan waan nyaannuu fi waan nu barbaachisu hunda guuttanna. Duuba jimaan gabbuun kun haadhaan nu yatiimeesse. Duuba haqa yatiimaa kana rabbiin abbaa haqaa haa baasu. Amiin jaa.